raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf gallisuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Haga dhagayaa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa daba dararaaf ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamu iyyafatee gabaasuun uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta'uu akkasumas qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaaf taasisu irratti uummata Oromoo bal'aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti biyyoota ambaa irraa qabuun hanga bosona Oromiyaatti hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo iyyafatee dubbisuun toora dambalii gabaabaa fi intarneetaan uummata Oromoo gamaa gamanaa keessaa alaa wal dhageessisuu irratti hojii cichoominaan hojjechaa jiru. Amma immoo daran bal'isuun hagayya bultii tokko bara 2020 irraa qabuun tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegalee jiraachuu isaa aaga isiniif labsa. Haaluma kanaan hoggayyuu guyyaatti yeroo lama akka lakkoofsa Impaayera Itiyoophiyaa takkaa'uu Abashaatti guyyaa keessaa sa'a 7 aga 7 walakkaatti galgala ammoo sa'a 2 aga sa'a 2 walakkaatti karaa saatalaayitii Naayilsaat firiikweensii 12728 meegaahertz polarizeeshinii vertikaal siimbol reet 27500 FEC 5/6 yookaan 5/6 irraan hordofuu dandeessu. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Harka fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo ashamaa. Sagantaa keenya guyyaa kaleessaatiin gochaalee hammeenyaaf duguuggaa sanyii mootummaan kololeeffataan Impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleffachuun hiriira mormii dubartoota Oromoo biyya Kaanaadaa Ontaariyoon Hagayya 7 bara 2020 adeemsifamuuf jiru ilaalchisuun marii waa'ee keenya Aadde falmattuu lammii hawwan Oromoo 4 waliin taasifte irraa kutaa tokkeessoo isin dhageessisuun kutaa lammeessoo guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf waadaa seennee addaan ba'uun keenya akkuma yaadatamu kunoogaa guyyaa har'aa kanas kutaa lammeessoof kan xumuraa qabannee dhihaannee jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhufaana turaan affeerraa keenya. Dubartoonni Oromootu qabsoo kana keessatti qooda isaanii guddaa tureera ta'eeti itti ba'iinsi qabsoo kanaa baay'ee wayyaa'aa ture waan jedhuun qaban ofii kootiini kan nama tokkotti isa kanas ilaalcha keessa gashuudhaani mee kanumatti dabaliitti nu ibsi. Galatoomii egaa dubartoonni Oromoo qooda maalii qabu isa jettee fi dubartoonni qooda guddaa qabu. Dubartoonni jalqaba yoo fudhanne ijoolleedhuma kennuudhaaf illee dubartootatu hora hin horu dubartoonni sanyii baay'isu jechuudha. Sanyii baay'isuu kanarraan kan ka'e ijoollee isaaniillee akkaataatti guddisan qooda guddaa waan qabanii fi biyya guddisuudhaaf waan tokko hojiidhaan guddachuudhaafis hojiidhaan maatii isaanii guddisuudhaafis qooda guddaa qabu jechuudha. Inni lammaffaa waraana keessatti yoo dhandhe yookiin immoo mana barumsaa keessatti yoo dhandhe dubartoonni biyya iddoo adda addaati iddoo hojiittis qooda guddaa qabu. Tokkoffaa hin sodaatan dubartoonni dubbatu dubartoonni hin sobanis akkan amanutti dubartoonni hin soban. Inni kun mataansaa hojiin sobaa yoo jiraate dubartoonni face to face waan dubbataniif dhugaa waan dubbataniif dhossaan cover-uppiin hin jiru jechuudha. Inni sadaffaa waan dubbachuu barbaadu dubartoonni amma mootummaa keessattis waraana keessattis qooda guddaa qabu. Waraana keessatti warri qooda guddaa qabaniin hojjetanii nyaata dhiyeessuudhaan waan tokko tokko dafanii faastii ta'anii
waa kennuudhaan dhiirarra baay'ee aweerinasii guddaa qabu dubartoonni. Inni kun eegumsa guddaadha jechuudha yeroo dubartiin waan hundumaa fi aweerinasii qabaattu saba sanaafis mana isheetiifis jireenya sanaafis iddoo jirtu waraana kanaafis hedduudha jechuudha. Inni lammaffaa dubartoonni dhageettiin isaanii yeroo dhiirri waan tokko waan lama dhaga'u waan torba isaan al tokkicha hojjechuu danda'u waan torba dhaga'uu danda'u. Isa kanaanis dubartoonni waraana keessaas hojii keessaas dhimma baasuu danda'u. Kanaaf dubartoonni waan hundumaatti qooda qabu. Kanaaf dubartiin waan hundumaaf humna jechuudha. Humna taati. Hin dadhabdus fakkeenyaaf amma abbaan manootii keenyaa yeroo hojii oolee dhufu inni galeedhuma ta'a. Dubartiin garuu boorsaa ishee lafa kaa'atteetu gara kichinii isheetitti maal ijoolleen ishee nyaattu waan dhuddu waan gootu gochuudhaaf baay'ee aktiiviitii hin dadhabdu dubartiin aktiiviidha baay'ees. Kanaaf egaa dubartoonni qooda guddaa qabu waan hundumaatti qooda guddaa qabu. Mootota dura dhaabbachuudhaaf illee hin sodaatan gara kutattoodha jechuudha hin sodaatan. Mootota dura dhaabbatanii falmuu warra danda'udha. Dubartoonni hojjechuudhaafis of kennoodha. Keessumaan namni of kenne waan gurguddaa hojjechuu danda'a. Dubartoonni of kennoodha jechuudha. Waraana keessaallee amma isaan of kennanii sodaa malee dura deemanii isaaniin geggeessaa jiranii in argina. Kanaaf egaa dubartoonni yeroo jennu akka salphaatti wal ilaallameti. Akka salphaatti ilaallameti. Waan hundumaatti dubartii malee kan fiixa ba'u hin jiru. Dhugaanuma manni dubartiin ijaartu hin guddata. Manni dubartiin ijaartu yeroo hundumaa ho'aadha. Waraana keessattis iddoo dubartiin jirtu akkasuma ho'aadha. Hojii keessattis iddoo dubartiin jirtu akkasuma ho'aadha. Kanaaf waan hundumaaf dubartiin humna jechuudha. Infiixaaf eebbifame. Aadde Beetii galatoomii Aadde Soodareettiin waanii gaaffii kanarratti waan dabaltu. Egaa hedduun isaa dubbatameera irra deebi'uu hin barbaachisu. Dubartoonni keenya keessumaa dubartiin Oromoo iddoo guddaa qabdi. Waa hunda keessatti yoo poolitiksiis jennee yookiin immoo siyaasa jechuudha. Ikoonomii jennee jireenya wanna hundumaa keessatti akka sila dubbachuu yaalee walakkaa qaama hawaasaati. Uummati Oromoo miliyoona 50 miliyoona 25 dubartiidha. Kanaafuu qaamni kuni qaama waa guddaa hojjechuu danda'udha jechuudha. Kanaaf dubartoota keenya akkamittitu isaan dammaqsinee isaanii waliin hojjennaa isaaniin immoo wanna yaannu galmaan gahannaadha malee gaaffiin ta'uu kan qabu gaheen dubartii fi wanna dubartiin qabsoo Oromoo keessatti buustee gaaffii iyyuu hin ta'u. Akka gaaffiitti garuu yeroo ilaallutti immoo dubartiin Oromoo du'uus yoo ta'e du'uudhaan tumamuudhaan hundumti keenya kan keessa dabarre jechuudha. Tumamuudhaan kabalamuudhaan wanna hunda keessallee darbanii mirga isaaniif falmatanii mootummaa abbaa irree dura kan dhaabbachaa turanii akka qaama hawaasa tokkotti jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti gatii guddaa baasaati kan jiran. Haala amma jiru kanattis immoo dubartoonni keenya iddoo garaagaraatii hojii gurguddaa hojjechaatu jiru. Qabsoo Oromoo keessattis akkasuma hojii guddaa hojjechaatu jiru kan jedhu itti dhaga kanan amanuunis akkuma obboleettiin kokaasaa turte dubartoonni wanna hedduu wal faana hojjetu maltiitaaskariidha. Ijoollee guddisuu amma kun hundumti keenya akkuma gochaa jiru jechuudha. Ijoollee guddisnaa dhimmi biyya keenya nu ilaallata hin barannaa hin hojjennaa at the same time wanna hedduu hojjenna jechuudha. Kuni dubartiin keenya qabsoo hawaasa keenyaa keessattis iddoo guddaa akka qabdudha kan agarsiisu. Dubartiin gorsituudha. Jajjabeessituudha, si'eessituudha yookiin kaatalistiidha. Wanna jiru sana bilcheessitee baasuudhaaf illee kennaa uumamaa qabdi jechuudha. Kanaafuu dubartoota keenya kan akkaataa nuti itti dadammaqsinee isaanitti fayyadamnu, isaaniin hojjennu, hawaasi keenya akkamitti dubartoota kana utilize gochuu qaba kan jedhudha. Kan nuti beezikali baay'ee irratti dubbannees irratti hojjechuunis nurra jiraatu jenneetu yaanna. Akkuma qaama hawaasa walakkaa ta'an wanni isaanirraa eegamu wanni isaan kontribiitii godhanis ammuma sana ta'uutu qaba. Kanaafuu nutis akkuma kanatti teenyee maaf ol eegnaadha dubbichi. Hundumti keenya ka'uutu nurra jiraata. Dubartiin wanni isheerraa eegamu dammaqxee bartee hawaasa isheef bu'aa buusuu dandeessu buusuudhaaf ammayyuu isa kana duraa caalaatti jabaattee harka ishee diriirsuutu irra jiraata. Wal qabachuutu nurra jiraata. Tokkummaa qabaachuutu nurra jiraata. Rakkoon keenya maali? Rakkoo keenya iddoo isheedhaa maluu qabdii isa jedhu irratti immoo fakkeenyaaf waa'ee maltiitaaskingii kaastaniittu waa'ee si'aayinaan waa hubachuu waa'ee dhugaadhaan waan jechuu waa'ee mana keessatti adda durummaadhaan ijoollee ishee guddisuu waan akkasii kun hundumtuu ka'eera. Garuu hoogganummaa keessattii fi qindeessuu keessatti
qabsoo Oromoo kana keessatti bakka isheen amalu qabaachaa turte dubartiin Oromoodha. Yoo qabaachaan turre ta'e maaliif jechuun illee rakkisaadha. Attamitti gara fuulduraatti gara sanatti ol dhufuu dandeessisa yoo tinuu dabaluu dandeesse dhiifama sikutu. Gaaffii bareedaadha humaa rakkoo hin qabu. Eeyyan akkuma beekamu akkuma addunyaatti akkaataa amantiittis jechuu dandeenya karaa garaagaraatiin dubartootarraa dhiibbaatu jira, dhiibbaa guddaatu jira. Dhiibbaan kunis immoo kana tokko lama jennee yoo haasa'u barbaachise dhiibbaan ikoonoomii jira, dhiibbaan akka second generationitti ilaalamuu jira. Baroota dheeraadhaafis immoo dubartiin akkamitti akka ilaalamtu hundumti keenya kan beeknu yoo taayitilii biraa ta'ellee kun garuu immoo kanuma keessaa dhiibamuu keessatti poolitikichis utuu mijatin siyaasa mijanne keessattis immoo dubartoonni keenya dubartoonni Oromoo wantoota isaan humna isaanii olillee deemanii gochaa turanii qaamonni recognize godhan jiru, qaamonni beekamtii kennan jiru akkasumatti kan dagatamee hafees immoo jiraachuu danda'a hedduunsaa. Sababiin isaas qabsaa'ama jirra. Qabsoon keenya galma ga'ee qabsoo keenya galma geessifannee dhaabbannee waaw kun iddoo kana jirra. Ammamee iddootti dhaabbannee recognize goonee iddootti beekamtii walii kenninee wal galateeffannoodha jennee iddootti himanne hin qabnu ammammaatti keessumaa waggoota 150 kana uummanni Oromoo falmii guddaa keessa jira. Haa ta'uyyuu malee amma haala jiruun kan darbirra kan dhufutu caala waan ta'eef kan darbe dhiisnee gara fuulduraatti dubartoonni keenya dubartoonni Oromoo akkamitti harka wal qabannee gara fuulduraatti wanna qabnu kennaa keessa keenya jiru akkamitti walitti fidanneetu hawaasa keenya geeddaruu danda'a jennee hojjechuutu nurra jiraata. Kan amma walitti nu fidee amma pirootestii kanatti nu qopheessaa jirus tokko nuti waa fiduu dandeenya, waa jijjiiruu dandeenya jenneetudha. Waa geeddaruu dandeenya jenneetudha. Kanaaf iddoo qabaachuu qabu turanii hin qabanne iddoo baay'eetti. Garuu maal gochuutu isaanirra jira? Ba'aa sana ofirraa gataniitu gara fuulduraatti harka isaanii diriirsanii tokkummaa qabaatanii wal dhaga'anii walirraa barachaa wal guddisaa gara fuulduraatti hojjechuutu isaanirra jirudha. Isa jedhudha anaaf dhaamsi ko. Kun immoo keessumaati amma dubartoonni Oromoo Noorz Ameerikaa jiraannu ikoonoomikalii walillee guddisuudhaan beekumsa siyaasaa keenyallee wal guddisuudhaan isa kamtu sirrii miti. Yoo kara kam deemneetu immoo saba keenya bu'aa buusna jennee mari'achuudhaan sababiin isaas we have good opportunities akkuma beektanii. Neetwoorkii bareedaa qabnaa, bilbilaan akka feene haasofnaa, bilbila kaardii guutaa miti kan haasofnu bilbila ji'atti takka kaffalleetu amma feene haasofnaa. So opportunity guddaa qabnu kana utilize goonee hawaasa keenya bal'aa uummata Oromoo hiyyumaan siyaasaan wanna hundaan gadi qabamee jiru kana sagalee ta'u qofatu hin taane jijjiiruudhaaf illee humna qabna kan jedhudha kanan amanu. Kanaafis immoo nan amanaa dubartoonni keenya jaboodha, dubartoonni keenya kutatoodha, dubartoonni keenya dandeessuu ta'uun ishee immoo ba'aa sana baattee umurii ishee guutuu du'uuf miti. Ofirraa gatuu danda'u qabdi. Ba'aa kara mana keessaa isheerra jiru, kara abbaa manaa isheerra jiru, kara ikonoomii isheerra jiru, kara garagara kara aadaa isheerra jiru. Ofirraa gattee baatee hojjettee baatee jabaattee dhaabattee hawaasa ishee geeddaruudhaaf ka'uutu isheerra jira isa jedhudha dhaamsi koo. Galatoom. Guddoo galatoomi Aadde Soodaree. Amma tungoo labiin duragaa dhaamsa waliigalaa dubartoota Oromoof. Qeerroof qarree Oromoof uummata Oromoo waliigalaatiif qabdanii waan hafes immoo gaaffiin gaafatamne jiraate yaadiin dabarsuu barbaadan yoo jiraate akka dabarfattanii fi carraa isinii kenna Aadde Saafiyaadhaan jalqabna. Galatoome dhaamsiin uummata Oromootii qabu. Walaa qeerroo keenyaa, walaa dubartoota, walaa dhiiraa xiqqaa guddaan wanni ammaa booda hojjechuu qabu. Akkuma reefu jeesan eegannee akka gaarii lafa keenyee Hoggaa wanni san darbe achumatti isee biraa kutu. Ammaa hoggaa dhufe akkasuma kana nu barbaachisu ammaa booda nu barbaachisu. Wanni nu barbaachisu keenyee haasofnee waan itti walii galan hojiidhaan gargaaruu, hojiidhaan jala deemuu. Akkuma nuti jiruu teenyaaf yaadnu maali nyaachuu qaba fatara laaqana hiraati. Walakkaa kanatti kan yaadnu kana cufa yaadnutti uummata Oromootiif akkuma Faantaayee jettee keessaa dubartiin karaa meeqaan nurra jira? Karaa meeqaan? Jabeenya keenyaanii as geenye. Jalanni karabbi. Ammaa booda immoo akka dubartitti wajjinaa dhaabbannee maaltu godhamuu qaba xiqqaa guddaa keenya. Akka hojii waan Oromummaa kana lafan keenya ani agaraan koo kanuma. Ammallee rabbii keenya rabbi nu haa jaaru, rabbi nu haa gargaaru itti fufuu qabna. Namni kufee kaa dhugaadha. Namni kufee kaa waa kenna. Qabsoo keenya lammeessaatti itti fufu lakkoofsa hin qabnu. Hojii isa immoo deemaatu jiru. Akkaataatti deemsisaniitu waan inni miti malee deemaatu jiru. Ammas ma deemsifa. Abba jaalatti abba jibbee namni Oromoo bilisa qabuun waan shakkii hin qabne beekte shakkii hin qabu tarumaafuu dhaabbii hin qabu nuufiis warra walaa irratti kanaa
dubartii as keessa jirtu, dubartii addunyaarra jirtu. Akka gaarii wal to'annee wal jala deemnee akka lafan keenya piroomisii nama waliin seenee seelee ballama akka diinetti akka waliin hojjennutti hanga rabbiin umrii keenya haadhaan uummata keenyaa jechaa lubbuu keenyaa jechaan lubbuun keenyatti firiidam bunoon baasnee tasgirraan akkaan ta'uu kan hin danda'u akkaan badee gabbee dubbachuu danda'u. Nuufii miti jara keenya sani haati duutee ilmoo gubbaa teessee nutti dubartii. Kanaafuu kana cufa dudda deemee tokko taanee akkuma tokko taanee haasofnoo keenya kana yaadni keenya nama bareedaadha. Akkasumatti haattufuuf akka nurraan dhaabbannee galatooma. Galatoomii Aadde Saafiyaa, Aadde Beetiitti nu waan. Baay'ee galatoomii ani dhaamsanii qabu. Dimookiraasii jechuun dhiiga ijoollee keenyaa dhangalaasanii irra deemuu miti. Inni lammaffaa biyya keessaa amma fakkeenyaaf iddoo adda addaati haadhotiisa ta'uu abbootiisa ta'anii biyya keenya wakkalanii wayin immoo saba keenya wakkalanii dubartoonni keessumaa warri mootummaa wajjin ta'anii dhiiga ijoollee keenyaa dhuguu ilaalanii dubartoonni callumadhanii ta'anii isaan maalitti fakkaata? Isaan kana mataa isaanii akka of baran maal hojjechaa akka jiran isaaniif dhaamsa qaba. Kanaaf dhiigni dhangala'e kun hirriba isaaniif kenna. Saba wakkalanii achi jiru yoo ta'ani saba sana waan wakkalanii qaban amma dhiiga bichaa ta'eera, lafa ta'eera, lafa sana wakkalu iddoo gadhiisutu isaanirra jira kan jedhu. Keessumaa dubartootaaf nan dhaama waan akkasii. Saba Oromoo warri qabsoo jiranis, qeerroonis, qarreenis tokkummaa keenya jabeessinee waan dhufee gargar nu kutu lammata akka hin jiraanne gara fuulduraatti akka deeman isaaniin gorse jabeesse. Kanaaf egaa Oromoon hidhameera, reebameera, hatameera, amma iyyoomuttis galeera. Nami utuu lafa isaarra jiruun lafa isaa irraa fudhatanii lafa isaa irratti sooromaniiru. Nuyi garuu isa kana utuu ilaallu hirribi nu qabuun irra hin jiru lammata. Waa'ee Acaaluu, waa'ee Jawaar, waa'ee Baqqalee miti. Isaan gahee isaanii hojjetaniiru. Acaaluun dhaamsa isaa dhaammatee waan godhe darbeera. Nuyi kottee Acaaluurra qeerroonis qarreenis Oromoon ka'ee adeemee saba keenya bilisa baasuutu nurra jira. Kanaaf sabni Oromoo amma tokkummaadhaan harka wal qabate utuu diinni of gidduun gashin ituu fidee Oromoon Oromoo hin ajjeesin poolisiin Oromoos yoo Oromoo ajjeesuutu giddiitirra jira ta'e qawwee isaa lafa kaa'ee haa taa'u. Isa kanan ani dhaamsa guddaan qaba. Kanaaf Oromoon waan qabdutti qabeenyaa isheetti akka dhimma baatuu fi isaanis gara Oromootti namanii saba isaaniif loluutu isaanirra jira. Diinni yeroo ammaatiin bakkeetti dhufe akka nama bineensa loluutti, akka nama horma loluutti mangistii kan beennu nama horma warra bakkeetti dhufanii isaan lolanitti lola malee keessaa nama lolamiti, keessaa ijoollee ajjeesamiti. Achitti dhalatee kan guddate abbaa lafaa ajjeesamiti. Kanaaf kun nun fayyadu waan ta'eef isa kanarratti xiyyeeffatee Oromoon harka wal qabatee tokkummaan ka'uutu nurra jiran jira. Eebbifamu. Galatoomii Aadde Beetii, Aadde Soodaree dhaamsa waliigalaa uummata Oromootiif qabdu. Egaa galatoomii baay'ee yaada bareedaa ka'aa jira. Haa ta'uyyuu ani yaada waliigalaan dhiyeeffachuu barbaadu tokkoffaan tokkummaan humna. Obboleessi keenya Hacaaluun amma har'atti nu keessaa ba'uu didee kan nu boorsisu kan waa'insaa nu gungumsiisu rafnee riba nu dhorku tokkummaa utuu jedhu du'e mucaan sun tokkummaa Oromoo ol qabuuf mataa Oromoo ol qabuuf. Egaa inni hin du'e miti inni waan hojjechuu qabu hojjetee darbe waan ta'eef hin du'e miti garaa hunduma keenyaa keessa jira. Carraama kana fayyadamee gaddanatti dhagaamee maatii isaa saba Oromoo hundumaaf ibsuun barbaada. Haa ta'uyyuu malee akka saba Oromootti iyya mucaa kanaa yookiin boo'icha mucaa kanaa kan ture tokkummaa isa jedhu ture. Kanaaf Oromoon tokkummaa isaa irratti xiyyeeffachuu irra jiraata jedhanii amana. Tokkummaa gaafa jennu veegii gochuu hin qabnu. Ibsuutu nurra jira isa jedhu nan amana. Tokkummaa jechuun tokko ta'uu jechuu miti. Namni tokko ta'uu hin danda'u. In a sense yaada garaagaraa qabna. Yaada ilaalcha garaagaraa qabna. Amantii garaagaraa qabna. Ilaalcha poolitikaa siyaasa deeggaruu garaagaraa qabaachuu dandeenya. Haa ta'uyyuu malee tokkummaa jechuun maal jechuudha? Namni yaada isaallee yeroo ibsatu yaada nama sanaa kabajuu fi yaada isaarra namni sun natti aana namni sun kan kooti Oromoodha saba kooti jennee nama sana ofitti qabuu danda'utu nurra jiraata. Fakkeenyaaf haala amma sooshaal miidiyaa irra deddeebi'u dubbii keenyaan argina waan ta'eefidha. Namni walirratti duuluu hin qabu Oromoon.
abaluu akkas jedhee abaluun deggara ka'ee ajjees ka'ee akkas godhi ka'ee wal cabsi jechuun irra hin jiru walirratti duuluu hin qabnu. Nuti tokkummaa gaafa jennu tokkummaa kan nuti jechuu qabnu tokkummaa wal kabajuu tokkummaa aadaa keenya tokkoomfachuu yaada keenya walitti fidachuu. Obboleessi obboleettiin kun narra jiru narra wayyiiti jennee yaada walii keenya qalbiidhaan wal hordofuu. Fakkeenya tokko isin kenna raawwachuu barbaada. Waggaa har'aa wayii natti fakkaata or something kana dura Torontootti namni wayii vaaniidhaan gara nama 10 irra deemee ajjeesee konkolaataan kireeffateetu qophaa'ee itti yaadeetu namootuma karaarra deemanirra oofee dhaqee nama baay'ee gara nama 10 ol fixee namoota baay'ee madeessee warri immoo jajjaboon immoo baqatanii jalaa ba'an. Maal jedhani beektu uummanni Torontoo nuti tokko jedhani gaafa dhaqanii warra du'an sanaafitu ababaa kaa'u shaamaa ibsu akkas jedhan nuti warri Torontoo nuti tokko nuuf sodaachisuu barbaaddu garuu gargar nu baasuu hin dandeessanii jedhaniitu himatu turan. Maala nu badhan ture uummanni Torontoo jechuun namoonni nubatu jedhanii yaada warri keessumaa gara Itoophiyaa jirtan hubachuu dhiisuu danda'u. Kanaafuu yaada keenya ibsuudhaafi uummanni addunyaa guutuun Torontoo keessatti dhuftee argatta. Eeshiyaa jedhii, Afrikaa jedhii, Awurooppaa, Ameerikaa wanna fedheef jedhii Torontoo keessaa kan dhibee hin jiru. Garuu maal jedhu nuti warri Torontoo tokkodha. Kanaafiyyuu gargar nu baasuu hin dandeessanii, nu sodaachisuu hin dandeessanii jedhaniitu namicha nama ajjeese sanatti himu. Kana jechuun uummanni Torontoo akkuma isin jedhee addunyaa guutuurraa dhufee afaan garaagaraa qabaa, amantii garaagaraa qabaa, aadaa garaagaraa qabaa, yaada garaagaraa qabaa, political attitude garaagaraa qaba. Garuu nuyi tokko jedhee himata iddoo rakkinaatti dhaabbate. Kanaafuu uummanni Oromoo garaa bal'atee akkasitti yaadee politikaa garaagaraa kunis ankootii nuti tokko jechuu qaba. Amantiin garaagaraa eeyyee waaqeffataan jira, Pirootestaantiin jira, Musliimii jira, eeyyee nuti tokko. Amantiin keenya gargari nuti tokko. Political attitude keenya gargari garuu Oromoon nuti tokko. Jennee harka keenya wal qabannee keessumaa immoo dubartoonni Oromoo jabaannee wal qabannee yaada keenya walitti fidannee kan irratti qaamii biraan nurratti mo'ee qaamii biraan nurratti gurguratee nurratti sooromu qabeenya horannee bilchaannee sammuu keenya guddifannee hawaasa keenya geeddaruu irratti jabeessinee hojjechuutu nurra jira jedhee dhaamsa koo dabarfachuun barbaada. Carraan ulaattee kanaaf hedduu isin galateeffadha. Galatooma. Galatoomii Aadde Soodaree dhugumatti tokkummaa Oromoo yeroo jennu namni dhalootaan akkuma namaatti iyyuu adda addummaa tokko qabaachuun mala garuu waan waliin qabnu akka Oromoo tokkootti waan baay'eetu jira. Isaa jabeeffannu Oromummaa, afaan Oromoo, aadaa Oromoo waan irratti wal dhabnurraa waan irratti walii galuu waan baay'ee jira. Osattiin adda adda taane achi keenya isarratti walii galuun walii wajjiniin yoo hojjenne iddoo guddaa ga'uu dandeenya kan jedhu anillee waliin hin qooddadha. Aadde Faantaayee dhaamsa waliigalaa uummata Oromootiif qabduuni nu golobii. Wanni hedduun dhugaatti dubbatamee jira. Wanni itti dabaluu barbaadu dubartoota keenya akkana miidhamaa jira warra biyya keessaa. Nutis warri biyya alaa dhiisaa jirru simbiran jirru malee yaadni keenya qalbiin keenya simbira jira. Jabaadhaa waliin jirraan jedhaan. Mootummaa biyya sanii immoo yoo dhugumatti kan dhaga'u ta'e. Ati saaqarraa dhalatte obboleettii qabdaa, ilmoo qabdaa jaartiin keessa dubartiidha. Dubartoota akkana dhuman kan dubartoota wardaa poolisni kee akkanatti yaabdee fittu kan waaqa sodaata ayyaana Oromootiin nurraa dhaabu jenna. Waraana poolisii Oromiyaatiin immoo poolisiin Oromiyaa obboleeyyan isaaniitti qawwee galagalchuu dhiisanii of keessa deebi'anii akka of laalanii akka isaan qawwee isaanii lafatti qaban barbaadu. Yoo danda'ame qabsoo isaanii bukkee dhaabbachuu, yoo dadhabame immoo qawwee isaanii lafa kaanii saba isaaniitti makamudha. Kabiraa dubartoota biyya alaa jiru waliin dhaamsa waliigalaa dabarsuu hiriira kana Oogasti torbarratti sa'aa 11 member of parliamentii duratti dubartiin maqaan naannawa Ontaariyoodhaan wal agarree yaada keenya akka dhageeffannuuf warri kana dhageessan. Isin hundinuu yaada keenya kana namayyuu kan dhageenyetti nu dabarsaa. Akkasitti akka wal dhageenyee wajjanaa uwwaannee waliin kaanee waliin bakka sanitti mul'annee wal bareechinuu jedha. Kaan hafee obboleessa keenya hacaaluun akka obboleeyyaatti yoo jedhani. Tokkummaa utuu jedhuutu utuu garaan isaa dhiigni keessatti roobuu akkasitti nurraa dhiibu. Ajjeesanii du'a isaallee akka malee nurraa godhaniitu hedduu rafuu dadhabdi. Isa bittaa miti ta'ee miidhagina Oromoo du'aa jira. Ka isaafu waan akkanatti baasee akkanatti nu onnachiisee nu gubuu fi goota Oromoodhaa, qalbii Oromoodhaa, onnee Oromoodhaan keessaa fuudhaniitu ammaas awwaalcha isaa akka malee nurraa godhaniitu madaa irratti nu hambisa. Kanaafuu kun dhiiraa fi dhalaa keenyaa'u nu onnachiisee nu kaasee kaayyoonni ka'eessan
bakkaan ga'uudhaaf murannee murtii keenya hidhannee akka jabaannuun uummata Oromoo dhiifama wajjin gaafadha. Isinis warri reediyoona walabummaa fayyaata uffaadha akka dubartiitti nu kabajanii sagalee keenya uummataaf nu dhageessisuu keessanii nu afeeruu keessan hedduu galanni keessan bilisummaa haa ta'u qabsaawaan ni kufa qabsoon itti fufa jedhee kilitiniidhaama fayyaataa ulfaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo mormii mootummaa Itoophiyaa irratti hiriira nagaa biyya Kanaadaa magaalaa Torontootti hagayya gaafa 7 taasifamuuf jedhu ilaalchisee keessummoota keenyaa Aadde Saafiyaa Korree, Aadde Faantaayee Goobanaa, Aadde Beetii Kitilaa fi Aadde Soodaree Nuurgii jiraataa ibsa bal'aa nuu laataniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoo galatoomaa jechaa kan nagaa isinitti dhaammatu Ana Falmattuu Lammii fi ogeessa suur-sagalee Mo'aa Buubaati. Nagaan tura. Haga dhagaa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa daba dararaaf ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwatamu iyyafatee gabaasuun uummata isaa sagalee dhabeef sagalee ta'uu akkasumas qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa ofii isaa fi walabummaa biyya isaa Oromiyaaf taasisu irratti uummata Oromoo bal'aa dadammaqsuu fi humneessuu keessatti biyyoota ambaa irraa qabuun hanga bosona Oromiyaatti hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo iyyafatee dubbisuun toora dambalii gabaabaa fi intarneetaan uummata Oromoo gamaa gamanaa keessaa alaa wal dhageessisuu irratti hojii cichoominaan hojjechaa jiru amma immoo daran bal'isuun hagayya bultii tokko bara 2020 irraa qabuun tamsaasa isaa toora saatalaayitiin eegalee jiraachuu isaa aaga isiniif labsa. Haaluma kanaan hoggayyuu guyyaatti yeroo lama akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaa takkaa'u Abashaatti guyyaa keessaa sa'a 7 aga 7 walakkaatti galgala ammoo sa'a 2 aga sa'a 2 walakkaatti karaa saatalaayitii Naayilsaat firiikweensii 12728 meegaahertz polarizeeshinii vertikaal simbooreet 27500 FEC 5/6 yookaan 5/6 irraan hordofuu dandeessu. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa. Adunya